inni illee nama baleessaatis nama baleettiiti yaa akkan dhagayetti amma Oromiyaan hedduu rakkateetti mana keessatti mana inni itti dhiisee biraa deebisan keessa dhiirumti biraayyuu feesikootti na fayyadee yaadu baay'ee garaa nama deesse itti baay'ee akka malee akka hin deebiin fayyadetti nama deesse. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota keenya akkam jirtan baga jiraattan alhamdulillahi rabbil alamin kunoo ani jira galanni isaa ga'u rabbi galanni isaa ga'u kunoo fayyeen jira bakka dhamallee bakka tana waan ta'eef alhamdulillahi rabbi galanni isaa ga'u kunoo fayyeen jira harkallee ofirraa hiike hordoftoota keenya du'aa teessaniini du'aan keessan وهدو كيسن ربي سيافي ربي سواجرات جتني ورد دعائنا قوتني لقراتو ما سنين جدا دعائن تسني مالي فينا ما هدو كنا كيس سامو ربين أربع إسارة كواكا إمبيك كمو الحمد لله دعائن تسن ركبدي فاي ربي قال نساقو أما ونركون جرو هاي جهارا وني كبدي سنين في حضرتو تكين الفيديو هارون كبدي سنين Video sunis maaliif kana jettan taate waan magaalaa kana keessa deemaa ni beeytanilla jedhee yaada sunis maaliif kana jettan taate Imarii fi Oromiyaan waan irra waliin jiran ni beeytanii rakkoon isaan jidduutti deemaa jiru ulfaataa ta'e waan ta'eef saniifuu hordoftoota keenya Oromiyaan ni beeytan jedheeti yaada gara aartiitti kan fide ana yeroo jalqabaatiif Oromiyaadha. Nabara tuttee gasimo Imarii wajji wal baranii akkasii kaatee sossobee fuudhee kutanii akkasitti nabooda gawaan akka argitan sangaa nikaallee boodatti osoo nuti quban qabne nikaa hunda godhatee akkasitti waliin jiraataa turanii akkuma jaalallee jiru gaajibbillee jira kunoo warra sadarkaa kanarra waliin jiran akkuma isin tunarra quba qabaayyuu jedheetiin yaada. Video mucoon gadhiiste tokko argeetanii kan baay'ee nama gaddisiisa. Imara akkanatti na dhiisee deemee jettee baay'ee kan bochuun argee beektanii eegam Imarii wajji walitti makamanillee wajjin dalagaa turre. Har'a garuu rakkoo isaan jidduu jiru kana yoon dhaga'u baay'een gadde waan ta'eef amma Oromiyaan hedduu rakkateetti mana keessatti mana inni itti dhiisee biraa deebisan keessatti rakkateetti waan ta'eef saniif ugaamee ishii dhangaa itti bilbilee isinuma duratti itti bilbilee tanga naqaanfattillee waan ta'eef sababni isiin adeessituuf gaafsanillee osomaa ani gorsuu kaateetumaan marfuudhee kuteeni innis obsiin deebi'aa kan jedhuun dhaga'ee na fakkaate viidiyoo tokko irratti hanguma inni deebi'uuf mana keessatti kophaa rakkachuurra asuma dhuftee na biraa teessu jedheetanii yaade kanaafuu hordoftoota keenya na waliin tura isinuma biratti itti bilbila yoo na jalaa kaaftu ta'e yeroo hedduu itti bilbila na jalaa kaaftu waan ta'eef kunoo ittiin bilbilaa jira. Bilbilli bu'aa jira na jalaa kaasuu diddee waan ta'eef namni kaasu jiru jechuudha afaan Arabaatiini kaasaan jirtu jechuudha. Hello akkam fayyaadha akkam maal bilbila na jalaan kaastu nagarre moo maali na jalaa kaasaan jirtu bilbila yeroo itti sistem bilbila turayyu kamati maal embadani bo jireenyi maarummooree akkam rakkooyitu jira. Aye na dosa jirtamoo akka duraanii waa'ee dunatti mataa turelleedha ammoo na dosu jirta maaltu jiramee maaliin argee viidiyoo argeen tureyyu.
nagaa chubaatti. Laa rakkoon qabooti maal taate maal ta'e si ani waan akkuma qabni jira moo akkam? Turisti wayyu. Oomaa miti natti maaliidha ani obboleessi keetti ni beektaa bare. Atillee obboleessa kootii abbaa kootii bakka waan bakka ofii kootii callisee sammuu kootii nyaatee kan bakka iddoo itti jiraatee kana keessanii. Amma kana wanti kun hundaa hin agargaaru ture. Aadiidha onni dabreeti atis dhuguma gaafsanillee osuma ani si gorsuu na dhaga'uu diddeetuma kaatee miila harkaan darbitanii kuttanii siifiin illee ni. Maal beekteeti wanti tokko dhugaatti fakkaata jecha yeroo tokko gaafa namni itti haasa'u jechuudha. Bakka dhugaan itti fakkaateetu yeroo sana si dhagaheeraatti amma kan hidhamullee ture. Bakka maal godhanii siifillee bilbiluudhaaf immoo bakka dura durseen illee tuuti malateetu maalin jedhee waan keessatti deebi'eetti bilbiluudhaaf illee isheen manna qabee isatti bilbilaa turte iyyuu lukkuma siin jedhadhaa jechuun sobumaa godhaanitti argaa wanture garuu Shemay kan kawasi islam gudashi. La Omar kon kabo adila dabri da oni dabri ani oma najala kaso dabde ille sitinaru on mas mun dagaw dabde ille kasitarun tane dugatti ni rakina ke tisimfir wantef inille naabale satis naabale tidiya akan dagetti ga dubbini ulfata kesni akka sidisee deemen dhaga'e maali sababni sidisee deemuu dandeef natti himuu dandeessa? Wallahi dhugaanummaa tokkollee beekuu hin dandeenye maallee jechuun viidiyoo wayiitti gadhiisee ture. Anillee viidiyoo irratti dalagee ture beektaa. Bilbila isaallee bilbilee bakka karaa baay'eetiin karaa miidiyaalee bakka reemoollee karaa maalillee bilookiin godhee jira daaretti yoo dabalulee bilbilli sanaaf hin dalagu. Innaa bakka karumanitti akka qabeetiin viidiyoo irratti dalagee ture inni immoo viidiyoo sana argee viidiyoo kan yuutuuba biraadhaan irratti dalagee ture beektaa. Innaa yuutuuba sana waan inni achi keessaa sokeetti balleessaa qabdi. Balleessaa isheetu beektanii yoo nan komattanii maal jira beektee daawwattoota. Balleessaa akkuma sana immoo jechuun namni tokko waddisanii deemuudha. Yoo walitti mareetu waan sirriitti natti fakkaata beektaa balleessaa qabdi maal jedha garuu balleessaa kun baasii natti hin himne jechuun itti baasii natti himiraate nan sirreeffadha biyyaadha jechuun namni tokko ittiin ta'a yoo waan na dhabu biraa ta'e ittiin ta'a yoo immoo kan irra deebi'uu baateeti lafti naamee walitti manee daba'uu wayya ture yoo akkuma jiraate jechuudha inni garuu waan tokkotu natti hin dubbate. Ta'ee deemee kan deeme booddeeti guyyaa tokko daawwaleeti beekta tushin hin beeknillee ni kaallee wanti godhamee ture beektee isa akka narraa eeguu naaf hin dalageen viidiyoo sana jechuudha. Nikaa osoo nu qaban qabni nikaa godhachuu kan dhaga'ee. Wallaahi ifa baay'ee dhiifama garuu jechuun abbaa kootillee obboleessa kootillee wanta kanaan geessa. Ati bilaan na Ibrahima fi ati kuma qabaachuu qabda turte garuutiin bakka inni illee nama tokkotti namni tokko yoo dhagee maal godhe bakka oduu hin jireen soba hin jireen baay'ee waan na guute natti fakkaatiisan bakka waan namni jedhe hunduma bisheeman jedhee beektaan. Innaa isi jedhee bakka isa akkanarraa hiikuuf ture kananii itti silkii isaa irratti illee yaadaa ture jechuudha. Innaa dabalii biyya tokko taraa ta'uu danaan kennine. Yoo barbaade cirii yoo barbaade maal godhi maal jedheetiin kan godhi naannootti jibe gaafa deemtee yaalee bilbilisaan dalagu. Ta'eef amma rakkoon qabu kana suutatti deebina amma ati kophaa mana jiraattaa mire? Kophaa kiyya hin jira. Duuba amma ati achitti darakachuurra manni kiyya ka jaayiz ta'etu jira maaliif dhuftee as hin jiraanne na bira?
Nah, rakkoon qabu miti waan tokko namni dhugaatii nobeles keetii waan birallee kan nama sitti yaadullee miti si gargaarutu irra naaf karaadha. Ati mana sanitti kophaatti adda rakkachuurra dhuftee yoo si wajjin jiraanne irra wayiirra mana kafili sadii ni beekta. Duraanis ni beekta. Laki amma ati gabaabdumatti waan sinyeeru dhagaye amma silaa duraanis sona dhageesse wanti kun hundi sirratti hin ga'u mucaa kana moo amantee baay'inaan amantee jala deemni osoo sinyeeru kaatee atillee deemtee amma san si gaafachuu osoo yookaan sanii si hokkasudha osoo hin taane gabaabdumatti amma waan an jedhu dhagaye jechuufin sin jedhee yoo dhuftee mana adda jira mana kana keessa yoo jiraatte jaayiza wanni itti bittu sin jiru meeshaanis guutuudha dhuftee yoo keessa jiraatte irrasi wayyaan sin jedhaan akkamitti ati kana biroos jechuun eetuu takkanaan jettummaan dhiisra kun qabu asumatti na gargaartaati asuma jiraattu bakka. Lakki amma bakka biraatti kiraa kafaluurraa dhuftee bilaashumoo jiraatte irrasi wayyaan sin jedhe. Caalama juga jira akkuma beektu beekte dalagaa nan bahee dalagaa bahee jira daa'imman isaas modee birama kunuun soddomni gahee jira karaa jira bichaan garaan akkaabbaa jira yeessi dhugaa waan jireessi dubbadhuun beekan. Amma ati gabaabdumatti dhiisii ta'ee kanallee kana hunda dhiisii mana dhiisiitti koottu mana na bira jiraadhu si jedhaan tamam kana akka baleessa keetii tokkotti koottuti. Waan jiru asitti teenyee waliin haasofnaa rakkinni jiru jiraatiin furra rakkoon qabu ta'uu baatillee akkuma ta'u goona mala goona jechuudha sin jedhe. Naayyaadhumma jechuun waa'ee kan isa dhimma kana booddee ani ukaan isa inkinti dhiira biraallee dhiirumti biraayyuu keessi kootti na fayyadee yaadu baay'ee garaa nama deesse baay'ee akka malee akka hin deebiin fayyadeetti nama deesse. Waa'ee isaatii wajjin bakka ammayyoon dubbatu waan tokko waan karaa waa'ee isaatu namni dubbachuu baatee natti tolu. Kana booda akka maqaa keenya ta'ullee barbaadu akka sabaa keenya illee gahu barbaadu jechuudha. Amma san dhiisisu rakkoon qabutti kana hin sirreessinaati. Namni akka walloletti nafu akkuma wallolli jiru araarres jira waan ta'eef kun rakkina qabu waan jiru ilaallaa. Rakkoo jiru naatu furaa. Wallolli jira isaa kanatti beeku wallolli hin jira garuu beektaa kun jechuun aannan caadhalaa tokko irratti akkas bicha baay'ee ulfaata kana jedhee waan asitti hin qabachu. Naaf galaa. Taasaa wajjin akkama bakkaachuma waa'ee masaalee namni naqaabachuu baate baay'ee natti tola masaatii kan akkanaa. Lakki amma sana osoo hin taane duraan dursee waa'ee isatti deebinaati amma ati gabaabduu waa'ee manaa kana maal jettaadha hin dhuftamoo akkamii sin jechuufis hin jedhe gabaabduu wantoonni si bilbilee kana kanaafuu manni lafa jira anis manni lafa jiru irratti kiraa kafaluurra yoo keessa jiraattee si wayya jedheetan mana jaayiza manni ni jiraate kottu asittillee hojiinis jiraate asuma hojii dalainu. Waa'ee manaa kun baay'ee yaaddu guddaatti ta'eera bitaa kana biratti itti keessi homaa tokkollee mana haaraan akkatti fuudhametti mi'aallee meeshaalee hedduun itti bitamne akkasumaanitti mana mala akkasumatti naanillee dalagaallee barbaadaan jira dalagaan isaatii kanatti hin argamu. Fakkaatan mana gaafatanillee hin jiru beekte dalagaan innillee yaaduun itti jira baay'ee na yaaddeessaa ture garuu. Wallahi waanuma jedhee sitti bilbiluu dhabe waanuma jechuun akka wallahi waanuma jedhu beekan baay'ee dhiifama guddaa baay'ee dhiifama kanaa gootuun barbaada wallahi. Lakki rakkoon qabaan kan dhiifama kiyyaan rakkinan qabu nama bal'isee yaadu wanni isin jechuuf osoo hin taane sitti siin haaru kana jecha isaa miti sii miti isattuu haaruwani maaliif gaafsanis akka namaa tokkotti osoo dubbachuu baadhee sirriidha dubbadheen jira garuu waan ani jedhe noollee haa ta'u amma san dhiisii tooyi
waa'ee sanii waa'ee isaa walitti deebi'uudhaan rakkina qabu ni haasofna. Sanis danda'u taanni furraa rakkina qabu. Ati amma dhimmi manaa meeshaalee of keessaa qabatta waan ta'eef manichi ati waa'ee manaa dhiisitii kootuuti asirratti. Nani bakka hedduu tokko galatoomishii bakka naannoo faanii jechuun waan akkasitti wal qabeetan giraana gabbee wanti hundumtuu jechuun isa deemukaan bilbiloo miti isa bilbiltu yoo sirraa kaasuun isheen guddaan tokko na qabatee kan sirraa kaasuun didaa ture hedduu tokko galatoomishii bakka ati naannoo faanii. Tola inshallah akkana boru akkana kottu ishii. Ani bakka ishii naannoo faanii. Borumaan wanti miti. Rakkoon jiru manumaan jiraane hundaa'u. Ayi bakka naannoo faanii hedduu tokko galatoomishii dammu. Waan nuti yaadida rakkina qabu. Ayi bakka. Tola inshallah baay'ee. Yalla baay'ee. Kunuutii hordoftoota keenya akkuma argitanii egaa Oromiyaan baay'ee deeggamtee jirti, aartee jirti, miira keessa galtee jirti waan ta'eef ammas immoo yeroo natti bilbilu wanni na jalaa kaasuu dhabdeef akkuma beektanii nin kaanfadhee Simoon sodaadheetii naan jettee sinis dhageettaniirtu. Kanaafuu egaa hordoftoota keenya inshallah rakkinni isaan jidduu jiru hin danda'e nama fura rakkina hin qabu. Yoo dadhabes nama itti dabaladhaa isiniin jedha. Inshallah hordoftee waa hunda bal'isnee waliin haasofnaa isiniin jedhaatee hordoftoota keenya egaa inshallah nageenyi kee bakka jirtanitti isin dhaga'u nagaan na jiraadhaa isiniin jedha. Bye bye.